أي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربي سبحانه وتعالى سراه برا نما برا رها سو سنتين عائشة رضي الله عنها paartii itti aanu paartii lammaffaatti isii itti fufuudhaan nu ga'u galanni rabbiin haa ga'u jechaa bakki dheengadda itti dhaabne waa'ee Aayishaa irraa radiyallahu anhaa waa hedduu isii irraa dubbannee wanti isii irraa dubbatamu immoo waan haasaamee dhumatu miti. Wanni isitti ta'amellee akka ilma namaa tokkotti wanti sababa isiitiin argannellee waan baay'eedha waan ta'eef Aisha radiyallahu anha wanti isiin diinii kana keessatti sababa isiitiin nu dhufe baay'eedha jechuudha. Yoo akka carraa baname jedheeti. Kanaafuu dheengadda wantoota isiin jaalala rasuulaa sallallahu alaihi wasallam isii wajjin dabarsanii fi sababa isiitiif hadiisota arganneef du'aa'ilee arganne hedduu faallee irraa dubbannee turre. Isiin immoo intala eenyu akka taate namni tokko isii irraa laallachuu maaliif barbaachisee fi wantoota isiin dabarsite hojjettee dabarsite maaliif the most beloved wife of Nabi sallallahu alaihi wasallam irraa jaalatamtu jaartii rasuula sallallahu alaihi wasallam wantoota isiin taateef baay'ee waan ta'eef addaan kunne har'a seenaa Aisha radiyallahu anha irraa arganne keessaa sababa Aishaatiin radiyallahu anha arganne keessaa wantoota hedduu dubbanna. Har'allee waan dubbatu natti fakkaatu seenaan isii. Aisha radiyallahu anha rasuula wajjin sallallahu alaihi wasallam waan dabarsite akkuma namni rasuulatti kalaa'e kamiyyuu sallallahu alaihi wasallam wanni inni dabarsu wanni namni isaa wajjin jiru isaanitti kalaa'u dabarsu gaafa sanitti hojiidha nuuf immoo seenaa yookaan hadiisa ta'eetiin lafa nuu taa'etti Aisha illee radiyallahu anha irra caalaa nama nuti waa irraa dhageenyeeti irra caalaa nama gartee sababa isiiti waa arganneeti jechuudha. So san keessaa Aisha radiyallahu anha guyyaa tokko lola akkuma dheengadda jennee jihaada fa'a yeroo deeman ixaa buusanii jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam dubartoota hedduu waan qabaniif dubartoota isaanii keessaa abbaa hixaan sun ga'e rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama zulloomanii haqaa isaanii ni eeganii haqa dubartoota isaanii wal jidduu akka haqti tokko tokkotti hin tarreen eegan waan ta'eef hixaa buusanii carraan sun Aishaadhaaf ta'e jechuudha. Yeroo hedduu yeroo san keessatti waliin deemanii Aisha radiyallahu anha yeroo lama sababa Aishaatiin waa arganne jechuun tokko waa'ee tayammumaa irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sababa ahli Abubakar yookaan Aishaatiif radiyallahu anha yeroo ka Qur'aana nu buuse yookaan shuruuxa tayammumaa san ka arganne jechuudha. Akkaataan akkam ture Aisha radiyallahu anha deemteetiin yeroo sanitti akkuma biyyoota amma guddattee kana bakka deemanii sagaraatti bayan uumamni waan dhihootti hin argamneef namni fagaatee deemee haajaa ofii bahee deebi'a jechuudha. Yeroo kaampingii yookaan bakka wayii taa'anii waraanni boqatee ka'ee yeroo deemu deemee deebi'ee jette yeroo deemee haajaa baafadhee haajaa kiyya fixadhee deebi'utti waan mormatti godhatu necklace yookaan callee duraan namni Hafsaan ennu Asmaan naa kennitu buleettiin tiyya naa kenniti takka ofirraa dhabee jette. Yeroo ofirraa dhabu barbaadee rasuulli sallallahu alaihi wasallam itti himte. Seenaa sana keessatti ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam nama akkamii akka ta'an silaafuu ni beeknaa. Irra caalaa nama beekuu qaba. Namuma isa hin beekne nama diinii hin beeknetu rasuula hin beekne sallallahu alaihi wasallam garuu wantoonni adda addaa yeroo dhageettu subhaanallah hedduu jaalala isaa sii dabala jechuudha. Jaalala diinii tanaa keessatti akka ati achi fagaatu sii dabala. So yeroo deebitee akkana
necklace kiyya yookaan callee kiyya dhabe jettuuni barbaadaa jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam barbaadanii wattaddarri guutuun wanni isii barbaadaa turan jechuudha. Osuma barbaadan salaanni gahee dabre bishaan udu'atanii illee hin jiru. Udu'a malee salaate sahaabaan radiyallahu anhum akka yeroo bishaan barbaadanii fi sa'aan salaataa wal bira gahee jechuudha. Akkasitti namni gariin complain godhe. Akkasitti Abubakar radiyallahu anhu dhufeetiin gartee akkamitti uummata akkana goota waan jedhu tokko isiidhaan lole rasuulli sallallahu alaihi wasallam irraa dhorgan jechuudha. Osuma jirre akkana jiran rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aayata tayammuma yoo bishaan hin jirre tayammumaan salaatuu dandeettan waan jedhu san aayata jedhu san rabbiin nu buusee jedhan sababa Aa'ishaatiin argannee jechuudha. Isin ijoolleedha akkuma jenne dheengadda jenne wanti hedduun tatta'amu sila waan nama guddatti ta'amne jechuudha. Waan namni yoo waan akkanaa maal jedhee dubbadha jechuulleen yeroo waliin deema waan ta'eef isin amma yeroo sanitti ijoolleedha booda yeroo himtummoo isimatu nuu hima eega guddattee booda jechuudha gaafa san akkana ta'etti. Isin ajaa'ibdee akka ajaa'ibaatitti wanni isin himtu calleen sun boodarra eessaa argamte gaaluma kiyya kana ka ciisu jala jartii tureeyyuu jette namni marri barbaadee akkasitti yeroon isaan irraa dhumate sun. Seenaa osii isimatu nuu himaa ture jechuudha Aishaa radiyallahu anha. Kabiraa ammoo seenaa guddicha ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sadarkaa isiidha irratti nuu hime jechuudha. Sadarkaa dubartiillee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama haqa qabu nama haqti isaa jalaa dhokattee nama gartee ilmi namaa karaan taaneen isa madaalee yookaan karaan taaneen isa dubbatee nama dubbatuuf illee dhabee haqti isaa bakka dhokattu wahii seente akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama dubbatu akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama tumsu ayata itti beeyne bakka itti beeyne rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Aishaadhaaf samii torban keessa ka qur'aana buuse waa'ee ifkii irraa haasofnaarra. Kareefuu san gartee walikka leenna isiitiif rasuula sallallahu alaihi wasallam hagam takka akka bakka kennuufii ture irraa jechuudhaaf dubbanne. Kun immoo waan Aishatti ta'amee waan ammallee sa'a dheeraa nurraa fudhatu yoo edana finne yoo fixuu baanne immoo to be continued ammallee ittuma fufa jechuudha. Ifkii jechuun hama yookaan kijiba uumanii haasa'uudha namarra kaa'uudha jechuudha. Ifkii kana yeroo dheeraa irraa haasa'uu barbaadee ture. Namni hedduulleen irraa haasa'e namni hedduulleen hime garuu gurra garaagaraatii afaan garaagaraatii yoo ba'e gurra garaagaraa seenuu mala jedheeti. Waan ammallee namni kenna baay'inaan itti wal balleessaa jiru ittillee badaa jiru jechuudha. Dubbiin kun akkamitti ta'amee Aishaa radiyallahu anha ammallee akka carraa ta'ee jihaada wahiitti yookaan deemsa wahii keessatti carraan isii dhaabahee rasuula wajjin deemte sallallahu alaihi wasallam. Ammallee mujaahidni kuwwan illee kan waliin jiru jechuudha. Yeroo kana Aishaa radiyallahu anha wanni jiraa jette yeroo sanitti dubartoonni gaala gubbaa kaayanii deeman. Wanti gaala gubbaa kaayanii deeman san akkuma dheengadda jennee waan akka hoxxee xiqqoo wayii fakkaatu hawdaa jedhaniini waan san keessa teettee deemti dubartiin. Gabrootatu yookaan uummata mujaahidoota wajjin deemu ka gaala kana harkisuutu waan san ol fuudhee gaala gubbaa kaayaa ka dubartiin keessa jirtu jechuudha. Ammallee gubbaa buusanii lafa kaayan. Yeroo dheeraa deemnee wanni sun haajaan sun xumuramtee osoo deebi'u jirru Madiinatti haga ta'e takka kalooyinee waraan mujaahidni haa boqatu jedhamee jedhan jette. Mujaahidni haa boqatu eega jedhamee boqannee eega jenne haajaa bahuuf yookaan sagaraadhaaf jecha yeroo sanitti fagoo deemnaa jette. Ammallee deemtee jechuudha. Yeroo deemtee fagaattee hayaa qabu uummanni suni
akkuma xiqqooma gartee ija namaa jalaa dhaattee gad hin teenne fagaattee deemtee haajaa ofii bayattee deebitee yeroo an deebi'u uummatatti as kalaayu harka kiyyaan chestii kiyya yookaan qoma kiyya kana yoo of tuqu har'allee callee magatte jechuudha Aishaa radiyallahu anhaa. So yeroo yaadadhu deemee barbaadachuu qaba jedhee ofirra deebi'ee jette. Tiin tuni uummanni yeroo sanitti hin jiran jechuudha mujaahiin hin deemne deemee barbaadadha jedhee deemee barbaada ni citte jechuudha. Barbaaduu deemtee turtee barbaaddee walitti wanni jettee yeroo isiin dhuftu waan gaalarra kaayan kana oluma fuudhanii gaalarra kaayanii jarri keessa laallee jette. Sababni keessa laaluu dhabanii fi nu keessa jiraachuu dhabuu laaluu dhabanii fi yeroo sanitti nuti hin ulfaannu jette dubartiin haphiidha. Saniifuu keessuma jirti jedhanii ol fuudhanii gaala kana gubbatti fe'anii deeman. Aishaan akka wanni isaa waan gaalarra kaayan hawdii kana keessa hin jirre hin beekne jechuudha. Hawda warra jedhullee jira waan saniini. So yeroo an deebi'u hin jiru nam tokkollee hin jette. So lafti tuni kophaadha nam tokko bira hin jiru. Aishaa radiyallahu anhaa uumama isiitiin very intelligent nama clever'dha nama aqlii guddaa qabu. Yeroo bakka kanaa socho'ee na arguu hin danda'ani. Bakka mujaahinni qubate immoo nama duubaan irra deebi'ee lallaalee waan lafa buusan waan waraanni gati waan akkasii ilaaluu jira waan ta'eef na arganii bakkuma kanaa na argan jedhee bakkuma duraan gaalli kiyya ture san taa'ee jette. So bakkuma san teettee yoo jettee yeroo dheeraa boodaan taa'ee nama tokkoyyuu agarree rafee jette. Isiin amma akkasitti nama biraa deemisan sodaachuu dhiistee maal jechuu dhiistee rafuun sun tokkoffaa ijoollummaa isiiti lammaffaa immoo tawakkula isiin qabdu jechuudha. Bakka addaatti nagatan jennee osoo nu taate yookaan jenna fa'a yookaan waan moo'ii goona ni rafte isiin ofirraa. So osumaan rafuu sahaabaa Rasuul sallallahu alaihi wasallam wanni isaa martinuu well prepared masha Allah. Jeneraala gartee bulchaa waa hunda beeku waan ta'eef wanni uummanni nurraa baratee tumaan godhaa jira jechuu wanta amma jiru kana duubaanillee waan gatan kana laaluufillee nama duubatti hafee duubaan dhufee laalu jira jechuudha. Wanti irraa hir'ate hin jiru deemsa rasuulaa keessaa sallallahu alaihi wasallam. Saniifuu sahaabaan Safwaan jedhamu duubaan dhufee yeroo jedhu waan gurraatti ilaalee argee yeroo inni innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun jedhu rifadhee ol jedhee jette. Yeroo ol jedhee hirribarraa ka'ee ol jedhu yeroon kuni eega hijaabni waajiba ta'ee jette. Yeroo inni yeroo hijaabni waajiba hin ta'in dura na beeka waan ta'eef innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun zawjati rasuulillah jedhe jechuu jaartii rasuulaattu as jira jedhee sallallahu alaihi wasallam. Maal godhee dhufeetumaan gaala itti haasa'an jilbiifadhu jedhanii nak haadha isaa qaqqabanii akka inni jilbiifatu godhan jechuudha. Gaaluma san jilbiifachiisee yookaan teessisee an irra bahee achi booda jecha tokkocha osoo inni natti hin dubbatin osoo an isatti hin dubbatin deemnee eega baay'ee nu biraa deeman sahaabota duubaan dhaqqabnee jette. So Rasuulilleen sallallahu alaihi wasallam akka Aishaan isaan wajjin hin jirre hin beekne aga saasaniitti jechuudha. So yeroo maraa zabana maraa munaafiqatu jira. Namoota gartee jiruu isaa keessatti gaarii arguurra hamtuu arguun laaffatuuftu jira. Gaarii dubbachuurra hamtuu dubbachuun laaffatuuftu jira. Nama namni faarsu nama namni gaarii irraa dubbatu nama gartee hojiin isaa bareedaadha jedhee society'n beeku hawaasni beeku nama sadarkaa qabu kana xiqqeessuuf nama sadarkaa qabu irratti dalaguuf ka hirribni isaan qabne zabana maraa hin jira jechuudha. So munaafiqoonni warra Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ibidda jalaa galan jedhee wanti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa azaaba isaanii akkasi jabeessee fi waan isaan dalagantu hedduu hamtuudha jechuudha. Zabana maraa keessa waan jiraniif ilmi namaa nagahaan waan dalagatu takka dalagatee ibaadaa dalagee
waanuma dalagettu waanuma inni itti milkaa'e kamiitittu munaafiqni rafuu hin danda'u. Munaafiqni hirriba hin qabu jechuudha. Akkamitti eeybessaa, akkamitti sadarkaa kanarraa fuudhaa, akkamitti xiqqeessaadha hojiin munaafiqaa waan ta'eef zabana sanitti illee mataa ra'asul munaafiq ka jedhamu jira. Maqaan isaa Abdallaa bin Ubay bin Saluul jedhama. Maqaan isaa bareedullee haalli isaa hin bareedu. So achi ilaalee Safwaanii fi Aishaa radiyallahu anhaa dhufaa jirtu argee dubbiin taane facaase sahaabaa keessa. Waan nagahaatii fi nafni Safwaanii fi Aishaan dubbatti jedhee ونعوذ بالله لا لنما جارتي نما قدا تأو وجين نما واهين سمير راتبوتو إرقام ربي صلى الله عليه وسلم إن صدعني ربي النسل إسان صدعني ربي نسهد لنا باسان صدعني واني إيمين إسا يوكاني حاجان إسا يروسانت قلبي إسا ركبسو منافق نيرو مراك قلبي نما مديسو وان نما رفتشيسو waan nama xiqqeessu waan hawaasa keessatti nama xiqqeessuu danda'u wahii jechuu barbaadan garuu ufumaa xiqqaatan malee adda inni ta'u namni badaa dalagu ufumaa xiqqaata deebi'ee malee rabbiin subhaanahu wa ta'ala zabana kanallee taanaan isuma xiqqeessa malee namni haqaan deemu namni haqarra jiru hin xiqqaatu zabana kamiyyuu jechuudha. So Abdullah ibn Saluul sharrii tana facaasee yoo jedhu munaafiqoonni ra'as munaafiqa akkuma jedhame amiira qaba. Shaytaan illeen amiiraa fi folowaa qaba jechuun nama isa hordofu qaba. Dajjaal illee gaafa ba'u nama isa hordofu qaba. Namni martuu nama isa hordofu qaba nama akka isaa. So nama isa hordofu ka akka isaa san wajjin immoo warri gaariin shawwadamuu danda'a akka afaan biyya keenyaa sanitti yookaan immoo maal sobamuu danda'a jechuudha. Jecha kana irratti warroonni mu'minoota warri islaamaa warri dhugaan amananillee jechoota kana akka amanuu fedhanii tokko gartee dubbiintu wal keessa faffacaate osoo deemtu madiinatti galtee dubbiintuni ammallee deemtee rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam dhaqqabte. Rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam dubbii tana dhagahee sahaabaan dhageette firri rasuula sallallahu alaihi wasallam firri isii namni dhagayin jiru isii malee jechuudha. Aishaa radiyallahu anhaa treatmentii yookaan akkaataa rasuulli sallallahu alaihi wasallam itti isii sheelu yookaan isii jaalatu yookaan isii kunuunsu yeroo himtu rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo Aishaa yaamu maqaa Aisha jedhee hin yaamu jechuudha. Maqaa adda addaatiin yaama. Aishatti jedhaani yaa Humeyraa jedhaani maqaa hedduu kaasheleetiin jechuun maqaa agartee mimmi'aa babbareedaa kanaa yaama. Maaliif dubartiin gartee jaarsaaf jaartiin maqaa bareedaa wal waamuun bareedaadha. Saniifuu rasuulli sallallahu alaihi wasallam tolchee bareechisee yaamaanii ture jechuudha. Ammallee hedduu takka kunuunsaanii affectionate yookaan jaalala agarsiisaanii itti kalaayaa waliin taphataa akkuma dheengadda jenne sanii yeroo kennaa fi akkasitti beeytiisiin rasuula sallallahu alaihi wasallam. Garuu taraa tana yeroo karaa deemnee deebinu hedduun na dhukkubee jette hanjamisi yaaduma dhukkubee jechuudha. Yeroo kaanuyyuu kunuunsaan isaa bareedaadha. Garuu yeroo na dhukkubu moo sirritti na kunuunsuu ture jette rasuulli sallallahu alaihi wasallam duraan. Maaliif namni yoo dhukkubu hamileen isaa xiqqoon cabaa. Saniifuu namni akka gaarii sitti dubbatuu feetaa, si gaafatuu feetaa. Keessattuu namni ati waliin galtu abbaan manaa kee hedduu takka irra deddeebi'ee akkam oolte waan nyaattee maali waan akkasii siinaa jedhanii feeta. Ergaa rabbi sallallahu alaihi wasallam kana mara rabbiin isa beeksise kana mara beeka waan ta'eef hedduu takka kunuunsaan isaa bareedduu turte itti dura. Yeroo kana immoo akka gartee jechi namaa rabbiin rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii al-ghiibatu ashaddu min az-zinaa jedhan. Hamti zinarra hamtuudha jedhan. Maaliif zinaa abbaan dalagee toobatee rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa fuudha. Hamammoo yoo faca'e amma jechi kun faca'e namoota keessa faca'e san hatta kan amanin illee wanti sun dhuga jedhee kan amanin illee xiqqoo isii
tafshiishooyittu qalbii isaa keessa seene jechuudha. Hatta ergaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam waan kana Aishaan ni daleedi jedheellee amanuu osoo hin ta'in like rijaala waan ta'eefi xiqqoosii waan kun confuse isa akka waan godhuu ta'ee jechuudha. Maal jette Aishaan radiyallahu anhaa duraan maqaa babbareedaa kanaan na yaamee seenee na gaafataa jette. Yeroo kana immoo dhukkubni kun baatii tokko guutuun irra ture. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam oliin seenanii dhaabatanii keeffatiiku isin sun akkam jedhanii na gaafatan jette. Isin sun akkam isin jechuun Aishaan akkam wayyooftee akka jedhu tokko jechuudha. Kanarraa maal barannaa obsa Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam waa addaan baafadhu malee jechi kun namni amma akkamitti wal hiikaa jira? Maaliif wal hiikaa jira? Masajawii arge maali arge ebalutu akkas jedhee ebalutu akkas ta'ee jecha shakkima fa'aaf fiigee irra bu'ee tumee maal jedhee yookaan immoo sadiinitti siike akkasitti jarjara jechuudha. Garuu ergaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam kan nuti irraa laallannu rool moodeliin keenya baatii tokko guutuu ima callisan haga Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qulqulleessitti waan kana mee addaan haa baatu waan jedhu tokko garte. So waa takka isaa waan jenne isii waan jenne uma callisan jechuudha. Haga ummanni guutuun haasa'ee wal keessa facaasee jedhutti eega dubbiin sun ho'itee akkuma yeroo ammaa kanatti ajandaa jedhan kana agartee uma argan uumanii. Munaafiqoonni illee ajandama feeti. Bara maraa munaafiqni ajandama fedha jechuudha. Ajandaa kijibaa uumanii facaasuu jechuudha. Saniifuu Rasuul sallallahu alaihi wasallam namoota isatti kalaayu fi ka isitti kalaayu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa Hujuraat keessatti Qur'aana keessan maal jedha yoo faasiqni gartee odeessaa wahii oduu isiniif fide fatabayyanu idhaa jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu yoo oduun namnummaan arge odeessu wahii isinit dhufte addaan baafadhaa jedha. Oduu addaan baafachuu dhabuudha wanni amma jenereeshina keenya addaan facaasu jiru. Ka ijaaramu caala ka diigamutu caala ka gartee nagaa waliin jiru caala ka wal har'a nagaa argitaa gammachuu argitaa borummoo uummatuma san ka wal diigee argitaa wanni kun ta'amaa jiruuf dubbii addaan baafachuu dhabuudha. Kijiba yoo ta'e addunyaa har'uma guyyaa takkatti wal gahe dhugaa yoo ta'e immoo socho'u jechuudha bakka sanii namni sheer godhullee hin jiru jechuudha. Saniifuu Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal godhanii ummata isitti kalaayu yaamanii jechuudha. Ummata isitti kalaayu ka isaanillee isaafi siifillee hamtuu yaadanii hin yaadne tokko yaamanii jechuudha. Kana keessaallee maal barannaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhugaa nama dubbatu hagamta akka kabajaa kennuuf. Jaartilee ummahaatul mu'miniina keessaa tana ajaa'ibdee takka jira. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam jette Aishaan jaartii Rasuulaa takka sallallahu alaihi wasallam yaamanii gaafatanii jette. Yeroo gaafatan Zainaba binti Jaashna fakkaatti yeroo gaafatan waan Aishaa irraa beeytu kan maqaa isii xureessu maal qabdaa jennaan ni didde. Lakkii hamtuu takkallee hin qabu jette Rabbi waan hin taane dubbachuu irraa waan hamaa isii dubbachuu irraa na haa baraaruu jette. Silaa jette anaaf isiin warra bareedaan illee ta'u wal dorgomu tokko jette masaanuudhaa mere carraayyuu argadhee sababaanuu mee gadaa dhiisuu jettee silaa waan argitee laaqatte jechuudha. Warri masaanuullee warri yookaan waan wahii dorgommii wahii keessa jirullee masaanuun hinaafaan masaanuudhaa akka bordara Rabbii. Sinseensifne keessatti uf laallachuu qabdaa jechuudha. Maaliif adda inda odadee ati masaanuuf taate waan feeteef taate hinaafaaf taate itti galli qabriidha jechuudha. Qabrii tanteetti dhabuun qabdu nama tokko jibbaa isaatiif jettee akka Oromoon jettu san jechuudha. Abbaa jibban dhugaan jibban. Maaliif jibbanii warri jedhullee hin dhabamu sanii warra irra gaheetu beekaan hin beeku. Saniifuu Zainabaan akkasitti ani waan akkan beeku waan hamtuu irraa argite akkallee hin qabu jette. Warri biraa warri Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waamee gaafate Ali radiyallahu anhu Usaama bin Zayd radiyallahu anhu. Jarri lachuu Ali illee waan jedhan jedhe waan firri jaarsaa noomalii jedhu keessaa tokko jedhe waan inni jedhe yaa Rasuulillah sallallahu alaihi wasallam addaan baafadhu jedhee namni isi kalaa gaafadhu. Garuu
haadha takkatti jala sagal jedhama onni inni jedhe sun afaan oromootiin akkas fakkaata. Maaliifi warra isaati isatti irra kalaa akkamitti wanni akkanaa irraa dubbatama waan jedhamu tokkotu irratti itti dhaga'ama. Aliyyi hammeenyaaf osoo hin ta'in dhiirummamatu itti dhaga'ame jechuudha. Wanniidha. Jagnummamatu itti dhaga'ame malee hammeenyaaf miti Aliyyi radiyallahu anhu. Rabbiin nu haa baraaru isaan sahaabarraa waan badaa dubbachuu jechuudha. Osaamaan immoo hedduu bas waan akkanaa hamtuu takka irraan argine jedhee irraa waakkatee jechuudha. Maali waakkiyyuu miti gaa Aishaa radiyallahu anhaa hamtuu maaltu irraa argamuu danda'a ganna sanitti nama Abubakr radiyallahu anhu irraa dhalate haati isii akkasitti eessaa argite waan akkasiyyuu takka qalbii isii keessa iyyuu yaada jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanti hamtuu taate jechuudha. Namni biraa namni Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafate Bariiraan tun radiyallahu anhaa gabrittii Aishaati jechuudha isima bilisumse. So Bariiraan namni gariin akka jedhamee himamutti Habashaa dhalle jedhanii akka malee very innocent person nama qulqulluudha isiin illee maal jette waan Rabbiin si beeku jette jedhaniin Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waan Aishaa xureessu yookaan waan Aishaan hir'ina Aishaa sitti fakkaatu himii dubbadhu jedhaniin Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Dhugaa qabdi Bariiraan waan beektu mara dubbachuu qabdi because Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama waa hin itti buutu yoo isiin ka kijibdullee taate ganaa salphadha jettee waan sodaattuuf haquma dubbatte Bariiraallee radiyallahu anhaa maal jette waa takka waan maqaa isii xureessuun qabu yaa Rasuulullah sallallahu alaihi wasallam wanti takkatti ani itti beeku jette Aishaa waan ijoollee taateef osoo garbuu daayituu osoo waa daayituu raftii jette yeroo raftuu re'een dhuftee yookaan hoolaa wanti domestic animals kun dhufee nyaataa jalaa waan san jalaa nyaataa jette jechuun wanti hir'inni isiin qabdu takka illee hin jiru jechuudha. Aishaa radiyallahu anhaa waan gurra isii xureessu takka illee hin qabdu jechuudha. Yeroo kana Rasuulli sallallahu alaihi wasallam minbara irra bahee uummata ol gahee jiru keessatti nama maatii kiyya maqaa xureesse. Nama maatii kiyya natti dhufe. Ka ammallee sahabaa kiyya nama anaa wajjin malee mana kiyyayyuu seenee hin beekne maqaa xureesse maalitti haa murteessinuu maal haa goonu waan jedhu takka achi dhimmi sabaallee jidduu sahabaa lamaanii seenee jechuudha. So Aishaa radiyallahu anhaa gara Aishaadhaa yeroo deebinu guyyaa haganaa kana kan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam baay'ee ittiin dubbatin kana jijjiirama isaan irraa argite kana waan hin beektu waan hin galaaf hin jiru jechuudha. Teettee guyyaa tokko baatii almost baatii tokko na dhukkube adaadaan isii Ummuu Misxaa dhuftee jechuudha Aishaa gaafachuu radiyallahu anhu achi waliin baanee jette. Yeroo sanitti jette manatti kaleessinee yookaan mana keessatti mana fincaanii hin tolchinuu achi fageessina. Fagoo tana waliin deemnee Aishaan dhukkubaa beeke. Amma walumaan deemu jiranii sagaraa bahu jiranii jarri lachuu deemanii haajaa fixatanii yeroo as deebi'an karaan dheeraadha haasa'uu danda'an karaan xiqqoo fagoodha manarraa waan ta'eef. Osuma deemnu immoo Misxaan tuni kufte jette. Wanni ofiitti uffatamu isiitti gufattee kuftee jette. Yeroo kufte kana jecha akka musta'badi jedhu wahii waan akkasii wahii jettee jette. Jennaaniin Aishaa radiyallahu anhaa qulqullinni isiin mul'isa jechuudha. Jechi isiin jetteen kun hau jetteen. Akkamitti musta'badi jette musta'aan akkana jecha akkana akkamitti jette inni innahu badriyyuun jette inni warra badri deemee bara warra lola badri deeme san Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dilii isaanii dhiiseefii jira jedhe akkami akkana jettaa jennaan hin dhageenye yaa miskiintittii akka jecha jedhuu tokko jetteen jechuudha. Uummanni sun hagam takka akka qulqulluu ta'e haadhatu ilmoo ofiititti aaree jechuudha bara. Haadhatu ilmoo ofiititti ummahatul mu'miniin Aishaa waan warra irraa dubbate keessa jiruuf jecha Misxaatti aarii qabdii jechuudha. Hin dhageenye waan jarri jedhan jette maali ganaa dhageette jechuu baatii booda
akka gartee gurri abbaa duuba Oromoon jettu san namni haga fedhe sirraa haasa'a waan ati itti jirtu waan ati ittiin jirre illee abbamaan fedhe sirraa facaase sirraa haasa'a jechuudha. Ati waa takka quba qabaachuu hin dandeettu. Imaajin garuu rabbiin ka gaarii sirraa haasa'es ka hamaa sirraa haasa'es quba qabaa jechuudha. Rabbiin quba qabaa kana beekuu qaba warri waan namaa kana waraabee silaafuu amma qilleensa irraan illee waanuma akkasitti jira ilmi namaa. Rabbiin quba si qaba, rabbiin si argaa, rabbiin si dhagaa jechuudha. Atilleen gartee namni sun nan dhaga'u jettee maqaa isaa xureessuu yoo feete rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa booda si salphisa jechuudha. Akka uummata san kunoo barreeffamaan kaa'ee fi haga guyyaa har'aa aniin tun waggaa meeqa boodaan isaan irraa dubbatu jira. Waggaa meeqa boodaan immoo ila aakhir saa'a haga guyyaa qiyaamaan dhaabatuutitti irraa dubbachuu deeman uummata kana jechuudha. Warra oduu san facaasee fi warra ittiin fatanamee fi warra irraa milkaa'ellee jechuudha. So Aisha radiyallahu anha hagam rifatti yeroo kanam yeroo amma uumumista bar akkanatu jedhamee Safwaan irraa akkana haasa'ame yeroo jedhamu hagam takka rifatti Aisha radiyallahu anha. Dhukkubni duraanuu natti jiru natti jabaatee jetti. Boohee waan tiruun tiyyatuun dhootu itti fakkaatee jettee anatti illee fakkaatee jetti. Amma yeroo mana seentu amma tokkoof tokko walii eda'uu eegalte jechuudha. Adaa kanaaf loonni martiin achi jijjiiramte waan jedhu. Amma seenaan itti dhufuu amma abbaa haqaa ta'uu isii wajjin aaruun jechuu isiillee itti dhaga'amuun booyuun namni waa abbaa haqaa ta'ee jedhe jechi kun maa jedhamee osoo hin ta'in namni waan of biraa qabu namaa kenna akka Ustaaz Raayyaan baane warra jedhe isaan osoo hin ta'in warra amanetu si aarsa. Warra siin jedhe waan qabu siin jedha waan ofii silaa godhu siin jedha. Garuu warri amanu si aarsa si ajaa'iba. So isin maal jettee mana deebitee maal jetteen ergaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam dhufanii akkuma duriisa akkuma salaamu turan sana akkuma dubbisuu turan sana dubbisnaani yaa ergaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam warra kiyya deemuu fedhaa warra keenya dubbisuu fedhaa jetteen jechuudha. Bakka kanatti amma haadha malee wanni nama baasu hin jiru jechuudha. Cinqamtee jirti. Amriin itti jabaattee jirti jechuudha. So yeroo mana dhaqee jette warra bira dhaqxee akkuma haguma haadhatii arguuf muddameeti. Haadha yeroo argitu haatiisi dubbisee ni haadhatii jetti warri illee ni beekaa laata waan jedhu tokkotti itti dhaga'ama jechuudha. Waan haasa'amu dhageettanii jennaan haati maal jetteen yaa ilmootiyya jetteen. Yaa ilmootiyya tala bareedduu jaarsi jaalatu abbaan manaa jaalatu ta'a aqlii qabdu ta'a masaanuu qabdu. Wanni isin hin ta'in itti bahuun uuma jiru jetteen. Amma shakkii namni waa jalaa badan dilii dhibba qaba jedhan ka fudhate immoo takkuma qaba dilii fudhate san qaba jechuudha. Warri amma maal se'an waan masaanuuleen waan kana facaafte bakka dubbiin irraa kaate rabbitu beekaa jechuudha boodara saaxila bahuu deema. So okay adaa isinillee dhageettanii yoo jedhe jette mana ol deebi'ee kifili seenee booyuu eegaleetti halkan guyyaa ima boo'ate mimmaan narraan qoorre boo'ee dubartiin ansaaraa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sadarkaa ansaaraa wanni ol fuudheef rasuuli sallallahu alaihi wasallam jaalalli ansaaraa jaalala rabbiiti wanni jedheef hedduu takka amantii tana kaaffaa seenan guutumatti seenan. Waan rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam miidhu waan nama inni jaalatu miidhu waan mu'mina miidhu wallahi guutumatti gartee irraa maganfatan. Gariin isaanii eeyyama gaafatanii dhufanii seenanii na waliin booyan jette waan taame kana aga rabbiin qulqulleessutti ree waa takka haasa'uu hin danda'u waan ta'eef. So guyyaa tokko akkanumatti osoo nu jirru rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam dhufee jette. Rasuulli yeroo dhufee salaamee warra dubbisee yeroo jedhu ganna yaamee jette. So yeroo ganna yaamee dhaqaati dubbadha rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam narraa dubbisa jedheen jette warraan. Hin dandeenyu nuti hin dubbifnu ergaa rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhanii jechuudha. Akkasitti dhaqee tumaa fuuldura isaanii dhaqee jennaan yaa Aishaa jedhanii
jecha rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhaniin kana dhage maal jedhanii yaa Aisha yoo waan kana dalaydee jiraatte yoo waan kanaan fatanamtee jiraatte toobadhu rabbi deebi'i rabbiin kanamaa araaramu yoo hin dalagini immoo rabbiin si qulqulleessaa jedhanii toobadhu tana yoo dalaydee jiraatte toobadhuun tun na aarsitee duuba deebi'ee waan jedhu wallaaleetti waan rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam namuma argite akkuma amma waan feene haasawinu kanallee haasawuu hin dandeettu namni isin itti haasa'aa jirtu isaan waan ta'eef ammallee akhlaaqni isii waan bareedaa ta'eef waan argite haasawuu hin dandeenye baay'eellee haasawuu hin dandeenye jechuudha. Maal jedheen jette yeroo sanitti nama ayatoota hedduu haffazeellee miti jette nama garuu hin beeytii jechuudha. So yeroo sanitti wanni jedhu naa dhufuu didee yaa ergaa rabbi sallallahu alaihi wasallam yoo ani waan kana hin dalayne jedhe waan gurra isin guutanii jiraniif nan amantan waan ani hin dalagin dalage yoo jedhe immoo na amantan garuu ammaal jedhaa jetteen maraa dhiise waan abbaan nabi Yusuf alaihi salaam Yaaqub jedhe san jedha jechi inni jedhe sun immoo as-sabrun jamiil Allahu al-musta'aan jedhe jechuudha as-sabrun jamiil hardhalle obboleetti tiyya obboleessa kiyya warri asirra jirtanillee ta'ee warri booda ergaan tun dhaqabu deemtu yoo wanti ati hin dalagin siin jedhame yoo wanti ati hin godhin siin jedhame wallahu al-musta'aan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ka itti baqatan ka quba nama qabu ka haqa namaa baasu ammallee wanni sabrii caala bareedu hin jiru jechuudha. Yeroo sanii waa lallaaqattee waa akkattee wallaahi akkana hin taane yoo jettellee namni si amanu hin jiru waan ta'eef irra caalaan warra wacee warra haasa'e santu caala waan ta'eef miidiyaan guutuun addunyaan guutuu wacee waan kan kee hamaa haasa'iteef yoo wanti ati dalayde sun hamtuu hin ta'ini sitti hin maxxanu jechuudha rabbi si qulqulleessa. Yoo immoo namni marti sirraa waakkatee si jaalatee si morkatellee yoo ati abbaa haqaan ta'in akkuma reefu hadiisa isheen himaniisan لو اجتمعت أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك أكما جد إنساني وعن رب دران سيبر يسمله واتكس يقولون تندان جتشو سنرتمو أباها كاتوك أبدا جتشو لاتي ربي كان كيتي يجتشوف عائشة رضي الله عنها يروس مال جتة والله جتة ربين قرتي قرآن سميت رباني إرجعنا بجتش قرآن نبواجد ياني جت yeroo garaa kutadhee immaan sun illee narraa dhaabatee immaan illee haqadhee ofirraa akkas rasuulaan jedhu san sallallahu alaihi wasallam akka rabbiin na qulqulleessu guutuuf beeka garuu sababa kiyyaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana ergan seenee jette garuu waan rasuuli sallallahu alaihi wasallam manaaman argan fa'a waan akkasii san se'e malee an kana jedhee achi garagalee ruuma kiyyatti deebi'ee jette yeroo waahiin rasuula sallallahu alaihi wasallam itti buutu ni fuuran jette fuura turraan jigaa haala yeroo waahiin buutu rasuula sallallahu alaihi wasallam ulfaatina waahii saniin waa mul'atutu ture jette san turraa mul'atee rasuula sallallahu alaihi wasallam yeroo xiqqoo booda yaa Aisha yaamichi sun deebi'eef jechuudha yaamuu eegalan jechuudha maal jedhee rasuula sallallahu alaihi wasallam rabbii kee galatoonfadhu rabbi si qulqulleesse yeroo kana haatii fi warri Aishaadha gammachuu abadaati jechuudha subhaanallah yeroo isaan akkana jedhan kana gadi baheetiin rabbumatu kana siin jedhe rabbumatu sitti buuse rabbuma keettu kana jedhe rabbumatu dhugumaan maqaa kiyyaan samiidhaa buuse waan jedhu takka jechuu gammachuu irraa Aishaa radiyallahu anhaa yaa obboleettii tiyya yaa Allah rabbiin nuuf jecha qur'aana samiitu warraa buuse rabbiin nuuf jecha waahii buuse anaaf siif jecha jechuudha Aishaa radiyallahu anhaa dubartii fakkeenya dubartiiti jechuudha so yoo ati zollomamtellee yoo ati miidhamtellee yoo ati isiin tun namaa miti siin jedhamellee yoo ati waan ati hin balleessiniin maqaan si badee jiraatellee kama bu'e san keessa jirra jechuudha ganaan anaaf siif bu'a osoo hin ta'in kama buufame san keessatti kama already sababa Aishaatiif dhufe san keessa jirra jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan ummata saniin jedhe san
كانان اللي يجريتشو إلى آخر الساعة مالي في قرآن يو نمو وهيتي بو سبب النزول نسايو عائشة رضي الله عنها قروا ورا وني أكسير رتعمي هندا لالتا يجو هوبي دا أبدي دا يجو أقويا قيامات سو مال جتيرو غنا حاتي مال جتي قمدي أسفيده رسول ربي قال توفى رسول ربي جنان عائشة رضي الله عنها جقنا ترتي أكانت بلاش ما كست جالا نيرجع ربي صلى الله عليه وسلم ترتي واني قبض جالتني ما الجت والله الرب نقول كل ليس قالت الحمد لله رب العالمين رب ما كي يفارفت مالي الرب ما قالت شمالي رسول صلى الله عليه وسلم إيجا نعمة أناني إرجع ربي براس إيجا مري ربي سبحانه وتعالى يسرت تبوسه ربي قالتهم فديك يسليه عرفت مالي يسات عرفته قباي مالي سواني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ما يوان انتاني همتو فجأسه علمنا ما كم يو حاجة في الإجار سبجاتي ولا جالت حاجة في ولا أمنتو همتو وان انجر هاسو سنيفي حمر زنار همتو راجل امتيجو حمر رافقات لا همتو لدوغا أكمله علمنا ما كان كل جالت أدان فقسيتي أدان قراي ساكن إلى الجنبني وليك أبو اللي جيرتي جتشو سو ربي سبحانه وتعالى سمي تربرها في ذيك كل سنة عائشة رضي الله عنها رسول ربي صلى الله عليه وسلم جعل لي سا قدو تإني أكان جالتو تإني سيران قد فتي والإنجرات شجرو حقستك جاتك قوتو حقس إن أونين اللي رسول صلى الله عليه وسلم قروت قوان وني تأوتك جتش إساري فتشي سيجو أزاقو مالي في قلبي نماتون أكمي أكنا جداميو أكمي أكنا إسين جدامي نما جالتو توكو يو إني بالليسي في اللي عروباتي ما إسان جداني فون أرتايجو شو نمني قرين يو سيف آري جال المكيتي بجتش اللي سيف جتش آري أكين نقرسيسو مو وان ستي آري اللي فكاتا يجوز وانا كسي اللي تاوذن دا كنافو وان كان كيسا برنو وادام بافتشو تاو يو أبا منا وهي تفني جارتين تي أكنا كجرن إنتاتي وادام بافتشو أبسو سينا إفكي كان كيستي وكان سينا ورا ودوك جيبا عائشة رتي فجأسي تانا كيستي وفلالو أنو إيه سجرة أنو إيه نجر وفلالو جتشو ربي سبحانه وتعالى آياتو تبوسي آيات كلهم قوتو عائشة لالجسيتشو لا تنكيسا إن الذين جاءوا في الإفك عصبة منكم إذن مرة رفعوا منك جيبها نفجأسي ربي سبحانه وتعالى إذن حمتو سيتني إني سنيف قاريد أجل مالتو قاريد أريد حمنسون أكمل قاريد حاجة إلى يوم القيامة نعم وانت أكنا يتتأمي سلوشنا يجتون فرماتا عائشة رضي الله عنها استاسا سي وكان جبين إسي وكان درجة إسي روحي من سنفلت إذن رب سبحانه وتعالى قرآن مكان إسي تنبوسي جنا قمتشو إسي فرماتا إسي بوسي في جنا واني كان اللي صفوان كان اللي كلنا ما تقو ربي سبحانه وتعالى إفسي جنا عائشة كم فارس ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي إسي مؤمنة غافلات جدتها متكيو وانتم ما الحمتو تاتيو قلبي كيسن بين وري مقابل لي سجد ورحمته هو مالجد ورحمة سنيني هممه قطعت إساني الرجل ربي سبحانه وتعالى قطعموا كقبل هميف ور كقطعت سندي دهو قطعت سنفرتشو دي دهو وراك عبد الله بن مسال والسن عذاب اللي آخرات يسايق جتاجر عذاب آخراته يسايق جتاجر ورا توبته كسهاوتا كتوبته تنجتها همسان كيس أبو إيه وفرجيه توبته ربنا سبحانه وتعالى أرارمي فيك كل سنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه مستحسني مال تعرف دبري تعرف نفقاته قالوا في رجتشون مستحسني رتي إساتو إسا سابوت إساتو تصدق أتاجتشو وأن أبو بكر رضي الله عنه كانوا نفجر أتاجتشو صحابانسون يرو آري أبو بكر رضي الله عنه obviously أبادا
waan akkanaa kana hama kana keessa inni illeen hin jira jechaa yeroo dhagahe wallaahi waa takka ittiin kennu lamuu jedha jechuudha. Ilmi namaa ilma namaati. Saniifuu hamtuudha jechuudha. Akkanumatti nama kaanillee nama wal jaalatu, nama wal kabaju, nama sadarkaa walii qabu addaan fageessiti. So yeroo Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana buusee jarri qixaaxa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irra kaa'ee qaxxa'amanii irraa bahan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ayata buuse keessatti maal jedhee warri Rabbiin sadarkaa isaanii ol fuudhee qabeenya isaanii kenne akkamitti kakatan. Rabbiin akka isaanii araaramuun fedhani. Alaa tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum akka Rabbiin isinii araaramuun feetanii akkamitti araarama diddan akka jiru tokko. So kunillee maal nu garsiisa yoo namni tokko miisteeka dalagee yookaan dogongora dalagee ka'ee tawbaa nama sanii Rabbi nuu qeebala ka'a waan fedhe godhuu danda'u. Alaafati immoo maaliif dinna jechuudha. So Abubakar radiyallahu anhu yeroo masaan akkuma wallaahi lamuun kennuuf jedhe sanitti wallaahi lamuu irraan dhaabu jedhee wanni Rabbiin sadarkaa guddaa Abubakrii kenneef deebiseetiin saabdicha san waan dur kennuufi ol kennuufi eegalee jedha. Kana maleellee warra biraa warra Abaa Ayyuub al-Ansaarii radiyallahu anhu oduun Madiinaa keessa faffaca'aa turte. Namni martinuu haasaa ture. Dhageettee abbo waan jedhamaa jiru san dhageettee akkana jedhanii bar nuti amma bar eegnee maashaallah ka jaarsi galu haga ollaan dhufu haga namni gartee shee wali goone eefalu akkana ta'e jedhani shee eefalu akkana ta'e jaartiin eefalu akkana taate maali haga shee goonuuf haga waliin geennu muddamna jechuudha. So yeroo inni galee habbaan manaa galee waan akkanaa dhageettee waan Aishaan jedhan dhageettee jetteen jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka irraa of eegnuuf nuu hime akka warra sanii ta'aa jedhe akka ummata sanii maaliif akka warri jedhe san hin jedhinaa jedhe. Yeroo waan inni jedhe waan jedhamu dhageettee jetteen maal jedhe jaarsi sun Abaa Ayyuub al-Ansaarii radiyallahu anhu maal jedhe dhagaye ati waan isiin goote san hin goota jedheen. Ati waan isiin goote jedhanii isii hamatan san ni gootaa jedheen. Hin godhu jette waan a'uudhu billah. Ani garuu jedheen wallaahi Aishaa si caala amanaa jedheen. Akka isii waan san hin goone si caala amana jedheen. Immoo jedheen Rabbiin gurra kennaa fi afaan kennallee haa eegu. Waan hin beekne keessa seenuu irraa Rabbiin nu haa eegu jedheen jechuudha. Akkasitti dhoorgee afaanitti deebisi. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka warra sanii maaliif hin jedhinaa? Akkasumaan jedhinaa jedhamee jechuudha subhaanallah. Yoo oduu wayii dhageettee kijiba wayii namni sii fide kijiba ta'ee dhugaa ta'ee waan hin beekne tokko walaa taqfuu maa laysa laka bihi ilm waan ati beekumsa waan sanii hin qabne keessan seenina hin cafaqina akka jedhu tokko jechuudha. Wanna si ga'e hin jiru waan irraa beeytu hin qabdu jechuudha. Rasuul sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessan maal jedhanii bihusni إسلام المرء تركه ما لا يعنيه بريدوم إسلام نما تقو نمني تكون إسلام جباد مؤمنة يوكان نما قاري كجد أمو يوم لا يعني كيسن سين وان إسان جين كيستي من تتفق أمني جتشورا وان إسان تقيم مر وان إسان قيم مر وان بيا براجر اللي وان غند براتا اللي وان إسان لالتي من اللي مرا كيسا يوان سيسيني إسلام نما سني gaariidha. Islaamummaan nama sanii imaanni nama sanii gaariidha. Hadiisni biraallee akka malee natti tolu hadiisi tokko kafaa bimar'i kadiban an yuhaddisa bikulli maa sami'a. Nama tokkoon kijibaadha eeballu jechuu ni dandeessaa. Nama tokko kijibaa jettee yaamuu ni dandeessaa jedha. Yoo maal ta'e an yuhaddisa bikulli maa sami'a. Yoo waan dhagaye maraa ka odeessu. Waa wahii dhageette kan dhagayinii miti namni ofirraa baasee ofirraa uumee khalaqee odeessuyyuu guute garuu hadiisni maal jedha waan dhagaye maraa yoo ka odeessu yoo waan dhagaye maraa himuuf fiigu kijibaadha jedhama namni sunii jedha. Maaltu si gahe waan dhageette maraa maati reediyoodha nuti nu odeessiin jedha. Akkuma dubbattuun akkuma waa baay'ee odeessituun
rakkoo baay'ee keessa seenta. Namni yoo callise baay'ee seenaan qabu. Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu waan callisetti takkaan sheenofne jedha. Waan dubbadhetti immoo seenaan dhabne jedha. Kanaafuu waan nu laalchisu waan dirqama ta'e malee osoo callifnee irra bareedaadha jechuu irra caalaa yeroo hedduu haala mu'mintootaa keessaallee waan baay'ee haga himaan jedhinitti haga abbaan himi jedhee izni siin godhinitti himuun immoo dhara namarra kaa'uun namni akkanumaanillee karaan yookaan makiinaan si dura baheellee nama bira dhaabatuu hin dandeettu. Ebaluuf akkas, ebaluuf akkas, ebaluuf maali? Maaltu siin gahe waan kana? Way rabbiin si gaafata waan hin dalaginiif. Rabbii way si gaafata nafseen takkallee way takkarraa gaafatamti. Nafsema santu gaafatama jechuudha. Ammaan tana dur dubartitu waa haasa'a, dubartitu waa odeessa jedhamee dubbii dubartiiti. Yookaan dubartii biratti naasa'inaa jedhama. Amma dhiirumallee hojii godhatanii wal gahanii taa'anii qat jedhanii maatii namaa irraa haasa'an. So wanni akkanaa kun dhugumatti Suuratul Nuur keessatti kunillee Suuratul Nuur gara fuulduraatitti inshaallah irraa dalaguu kan barbaadu qixaaxa nama callisee namarraa haasa'uuti. Nama ebalu akkana dalagan ebalu akkana dalage jedhee haasa'u Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama dalage san caala balaaleffate. Maaliif kadalagin tawbata rabbiin hin dhiisaaf silaafuu dalaguun walaa taqrabu waan jedhameef waan heeyyama qabaatii miti. Garuu kadalage jedhee haasa'isan 80 garafamaa jedhan. Yoo haasa'e jechuudha. Haga argee ragaa fidutti 80 garafamee ammallee forever ragaan inni bahu ji'a soomaa arge jedhe waan kana arge jedhe namoota ajjeesu arge jedhe haga fedhe nama gaarii ta'e ragaan isaa forever reject ta'a jechuudha. Ammallee abaarsa rabbiitti irra jira jechuudha nama kana. Maaliif maqaan irdii namaa balleessuun waan xiqqaa miti jechuudha. Namni akkana facaasaa oolu, namni akkana waan nama haasayaa oolu, sababa isaatiin maatiin addaan hiikamu, sababa isaatiin gartee joorota bimoo maali jedhanii zabana durii tokko namni waa callisee nama dhageeffatu tokko callisee yookaan bakka wayii dhaabate shakkii wal keessa naqanii nama nagahumaa yaaduma deemu maal haasayaarti eenyuun haasayaa jira jedhanii namni nama jala deemee akkasuma ni jedhu ka ufumaa damooza ufii godhee damootni isaa immoo teenkiyuu qofaa yookaan teenkiyuu iyyuu hin arganne jechuudha. Takkallee kan arganne abaarsa rabbii malee soomee Suuratul Nuur suuraalee adda addaa ka waa'ee kanarraa haasa'u qo'adha. Laala ajriitti argataa jirtan moo dambiitti argataa jirtan? Ilmi namaa waan dambii itti argatu dalaguu hin qabu jechuudha. So Abdullah ibn Saluul duraanuu munaafiqummaan isaatu geettuudha. Irraanuu kanaafillee azaabni isaa dabalameef jechuudha. So Abdullah ibn Saluul irraa ta'uu namni barbaadu meeqa jira nu keessaa? Warra azaabaa munaafiqoota keessaa ta'uu warri barbaadu meeqatu jira? Masgiidaa gabbaanee waan akkanaa dalayna. So Aishaa radiyallahu anhaa sadarkaa rabbiin ol fuudhe keessaa tokko aayanni 10 guutuun maqaa isiitiin bu'uudha. Ammallee suuraan aayaan waa'ee tayammumaa haasa'us sababa isiitiin. Waan baay'eedha ammallee seenaan Aishaadha radiyallahu anhaa waan haasaa keessatti dheerisseef asitti dhaabu jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra gartee waan dhagayetti illee dalagu warra gartee waan argellee uf qabuu danda'u warra haasa'ee haasaa arraba kanaan azaaba argatu miti. Arraba rabbiin nu keessa kaa'e kan namuu uumaan dubbatu kana warra jannata ittiin argatu warra sadarkaa addunyaa sana irratti illee ittiin argatu warra banii aadamiin fayyadu rabbiin waa godhu. Waan viidiyoo irra hin jirreef har'a akkanatti haasa'u jira. Haadha billaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.